yeroo ammaa kan sadarkaan irra jiru maalilaat? Doolaara bila 160 waan ta'u kan karoorfannee mana 140 kan sassaabuu dandeenye jechuudha. Ammas diinagdee biyyaatiif gahee taphachaa jira. Kan akka Gibxii fi Sudaan yeroo garaagaraa maqaballeessii gurguddaa keessaa turan. Hangam dabala gaafa hin haaromsaa guddichi xumuramu. Deeggarsa uummata keenya gochaa ture, deeggarsi miidiyaaleen gochaa turan, deeggarsa hawaasi hundumtuutii fi namni Itoophiyaa jaallatan hundi isaanii asirratti raawwatan kun fakkeenyummaa guddaa waan qabuuf asumaanis galateeffachuun murteessaadha. Bu'aan ashaaraan magariisaa galmeesse yookiin argamsiise akkamitti ibsitu laata? Utuu sun hundumtuu dhibbeen dhaamu utuu akka ittiin mormii hamaan mudachaa jiru kan raawwachuun bu'aa dippiloomaasii keenyaati. Hariiroo biyyoota ollaa waliin qabnu cimsuu keessatti gahee akkamii taphata? Guddaan hojii murteessaan gara xumuraa ga'ee jira.